وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. Huutiin Yemen Israa'elitti misaa'ila dhukaase. Israa'el misaa'ilota 2 Yemen irratti dhukaafaman qolachuu beeksise. Humna waraanaa Israa'el wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti misaa'ilonni kunneen osoo daangaa Israa'el hin seeniin rukutamanii kufan. Hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman deeggarsa Hamaasiif qaban agarsiisuuf dirooniiwwanii fi misaa'ilota garaagaraa Israa'elitti dhukaasaa turan. Ji'a Amajjii keessa Israa'elii fi Hamaas dhukaasa dhaabuuf waliigaluu hordofee Huutiin Israa'el irratti haleellaa gaggeessuu dhaabuu beeksise. Torbaniin dura Israa'el Gaazaatti lola jalqabnaan Huutiinis Israa'el haleeluu akka eegalu beeksisee ture. Bitootessa 15 irraa eegaluun ajaja Pireezidaantii Tiraamp US haleellaa gurguddaa buufataalee Huutii Yemen irratti gaggeessaa jirti. Iraan US waliin hin mari'attu yoo ta'e tarkaanfii waraanaa akka fudhatan Tiraamp torbee lamaan dura akeekkachiisanii ture. US waliin mari'achuuf ammayyuu balballi ishee banaa ta'uu Iraan beeksifte. Gorsaa gaggeessaa olaanaa Iraan kan ta'an Kamaal Karaazii Iraan alkallattiin US waliin mari'achuuf qophii ta'uu ibsuu isaanii Reuters gabaase. Iraan US waliin hin mari'attu yoo ta'e tarkaanfii waraanaa akka fudhatan Tiraamp torban lama dura akeekkachiisanii ture. Gaggeessaan Iraan Ayyaatolaa Kaameenii akeekkachiisa Tiraamp kanaaf deebii kennaniin biyyoota nama tuffatan waliin mariif hin teenyu jedhanii ture. Amma immoo kallattiin osoo hin taane alkallattiin US waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksiste. Riippaabilikni Islaamaa balbala hundumaa hin cufne US waliin karaa alkallattiin marii gaggeessuuf qophiidha jedhan. Pireezidaanti Tiraamp xalayaa Iraaniif barreessuu isaanii gabaafamaa ture. Xalayaa Tiraamp kanaaf Iraan deebii akka laattus Kamaal Karaazii dubbachuu isaanii gabaafameera. Sa'aatii 24 keessatti jiraattonni Gaazaa 38 haleellaa Israa'eliin ajjeefaman. Haleellaa Israa'el Gaazaatti gaggeessaa jirtuun sa'aatii 24 darbe keessatti Filisxeemonni 38 ajjeefamuu Ministeerri Fayyaa Gaazaa gabaase. Kanneen du'aniin alatti namoonni 124 madaa'aniiru. Torbaniin dura Israa'el bifa haaraan Gaazaatti haleellaa gaggeessuu erga eegaltee jiraattonni Gaazaa 800 ol yoo ajjeefaman 700 ol immoo madaa'aniiru. Erga waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti bara 2023 eegalee as ammoo Filisxeemonni 50,000 ol yoo ajjeefaman kanneen 100,000 ol ammoo madaa'uu beekameera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu ji'a Amajjii keessa mallattaa'e cabuu hordofee Israa'elii fi Hamaas quba walitti qabaa jiru. Har'a immoo jiraattonni Gaazaa dhibbaan lakkaa'aman karaatti bahanii